qabdan bar. Nama yoo waliin gaxxamtanii isin jala akkanatti mataa isin cabu waliin gaxxamuu qabdan bar. Nama bar bakka coollee waliin dhuftan bar coollee minima maayisama coollee waan akka isin dhageenyi baran bar akkasii bar nama bar laallattanii waliin deemuu qabdan. Nama ganamaaf galgala deebisaa isin kana isin arrabsee way akkas jee miira keessa isin waa balleessu waliin haasoo qabdan malee ana waliin miti bar. Ana matrayyasii waliin miti kaseenuu qabdan bar sanii bar. Bika wallaaltan. Namni bika laallateeti jechuudha. Gizee dubbatu eenyu waliiniin gaxxamaa jira kamaa gaanamu gaxxamamu. Eenyu waliiniin seenee eenyu waliiniin eegalee yaa'ii eenyu waliinii jechuu qabdan bar. Osoo addunyaan tun walitti qabamtee na jibbite narratti durte maakiin akkanatti gabbee uummata kan dhiifama gaafadhu uummanni kun sirraa callisanaan jammataa na murtaa akkam. Mataa kiyyaa mura maal jennaan haati tiyyatan alatti abbaa kiyya bichaan nangatinan haadhaaf abbaa kiyya qofa bara hundaa'u isaan gammachiisee isaan mataa isaanii ol qabee isaan na jaalatan isaan naaf jiraatan namni biraa tirfiidha namni biraa jechuu fedhu na jaalattin fedhu na jibbitan maal narraa irristan maal naa idaatan sani bara. Kottu be. Hindubbati miistara kan kee gasii guruu jiran miistara maalii kana baraanuu isiniifin ergaan isiniin jeebar yuutuubarra deema ammallee sarchi godhaa deema ramzii maakii yaayaa jaati jechuun sarchi godhaa yuutuubarra ni harkattan wallaahi ni harkattan deema sarchi godhadha diraamaa hedduu kan hin dalageen qabaa deemaati ilaala. Still kamaarshaalii hundoo hojjedhee jira kan miila ol fannisee laal saqqalee akka tirismismis kan hin godhu jiru indee jettan kan gaafa akkatti nama tumu hunda fidaaree kan Oromiyaa keessa deemee akkatti wuddirii deemee fidaasanillee sarchi godhaati deemaa fidaddaa anaa isinii ma yuutuuba dhaqaatiti. Deemaati yuutuuba dhaqaati fidaa miistara maal gannaa hartan faaraa moonyi waan taataniif miistara kun waan miistara isiniif fakkaateeti. Iccitiin kanaa miti by the way. Iccitiin maal akka ta'e hin beektan. Iccitiin waan namni irraa saalfatuu fi waan namni irraa maganfatu hin beektan jechuudha. Namni osoo fuula dhiqatiin biyyaa bee akkanuma. Gaafa bikkatti fuula dhiqate sanitti bayyanattan jechuudha. Nuti osoo biyya jiru warra bayyanateedha osoo biyya kaayiroo hin dhufin jechuudha. Okay? Ani shaayii qixalii hundaaf deebisaan deebisu an qimamee ta'eetiin jiraadha malee. Isin shaayii qixalii yoo taatan ani qimama ta'een jiraadha. Okay? Faaraa akka keessanii kanaaf immoo deebisaan qabuun. Isin hin bilchaanne. Isni galee maal mul'isa bilchaachuu dhabuu keessan faaraa ta'uu keessan sagaxee sagaaturaa ta'uu keessan mul'isa jechuudha. Baraan callisii maal taatan maaltu na callisiise guys? Bar wanti na dhibu sani maayini beektan wanti itti saalfadhu tokko hin hojjenne bar diraamaa san bar addunyaan osoo argituu bar dalagee bar maal diraamaa hojjetu wayin ganda keessa wayin kushinaa keessa seenii dhodhoohadhee hojjedhe. Warra jiruu diraamaatii fi jiruu riil ta'e adda hin beeknedha isin jechuun bara. Wanta akka fide wanta akkitti jechuun. Isin dubaran. Maaliif faaraan na jala deema qoyaan faaraa hin jaladhu faarumaan na jala deema oh my goodness faarumaa baqa faaraa uwi. Faaraa waliin bar faaraa waliin yoo nyaatte bari nyaata faaraa waliin harka keesse bari akka waan jaartii isatti poosta si godhaa bar faaraan wallahi. Oh my goodness. Faaraa hin jaladhu. Batti bara dabartee kutaa jaati sadii ta'e jechuudha. Torba teessee jaatti gallaalta akka si'an amma. Torba taa'e kudhan taa'eetiin takkatti gadi sillaala jechuudha. Jireenya jechuun akkasi. Jireenya ilma namaa keessatti akkasi. Waliin sii taruu jira, waliin siin tarreetu jira.
Okay? So, waan xixiqqoodhaaf akkan deebisaa kan nu waan big deal hin taane akka big godhee irraa dubbadhu munaam qawxii godhee munaam no way narraa hin eegina waan akkasii narraa hin eegina. Ani nama guddaadha amma isaa kanatti ani nama waa hedduu yaadu jiru sammuu kiyyaan waa hedduu yaadu jira. Mana hoolaa banuuf yaaduutu jira. Okay? Mana hoolaa banii kittibaatii hoolaadhaaf akka kennamuuf ajajuudhaaf qophiirra jira. Okay? Kittibaata hoolaa fudhatu jira. Mana jechuun fooqii takka jaaruu barbaadu jira. Fooqii hoolaan keessa ooltee itti barnattee itti lawwaxamtu jechuun lawx baraasi kaalmatta ani lawx amaxallahallo yoo ifin jijjiiramu didde kararra si akkaati jijjiiramtuuf. Okay? See you next life maybe ana waliin gaafa jijjiiramte. Life next irratti wala gara gaafa isin jijjiiramtan. Okay? Taa'ee na waliin dhoqqee bukeessi. Sorry, I'm so sorry. Dhoqqee bukeessu bira tarree jira. Ijoollee taatee dhoqqee ni bukeestaa guddattee immoo dhoqqeen bukeesstu warra dhoqqee bukeessisan bira dabarta malee. Aina Baba Nash, Aina Baba. Thank you so much. Makisha. Thank you. Yeah. Why kiyya isin himuun irra jiraatu an akkas ture akkanan ture je jireenya mataa kiyya isin himuun irra hin jiraatu. Okay? Namni na beekuu qabu na beeknaan naaf kaan dirqamaa miti gabbee boo dirqamaa miti akkasii miti akkas jechuun because wantin ana jireenya kiyya keessatti wanta itti qaanya'u takka illee hin hojjenne. Wanta itti saa kanatti na saalfachiisu itti mataa na qaqqabsiisu takka hin hojjenne jechuudha. Draamaa keessatti waa hedduu hojjete draamaa keessatti bar. Namni draamaa gaafa hojjetu ulfaa illee hojjetaa draamaa. Jaarsaaf jaartii illee ta'ee hojjete draamaa. It's normal, you know. Nama immoo draamaan duba deebuu hin danda'u isaa kanatti. Nama jabaa duba qaba. Saniif tuffadhee bira dabraa jechuudha. Change gift please. Deema YouTube keenya subscribe godha guys. Arra YouTube keenya kuma 20 seenuu qaba dhugaa rabbi. Anna family baay'ee siyaadii baay'ee sin jaaladha hedduu isin kabaja hin beetanii jaalala guddaan isiniif qaba. Copy link tap godhame hundi keessanuu diima tap godha. Anqana jaalattan tap godha copy link godha yalla tap godha kuma 20 irra jira ila amma.